بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكما بكم أرى درسي لما فارج درسي لما فا من أصول الثلاثة. أصول سدين هندي سدين. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمات النسان جتشولا. هندي سدين براتون نم إسلاما هندرتي درك أماته جنة كتاب أصولا درسي تكرر درسي نجرة. أما درسي لما فرج الراجل درسي لما فرع خلي أكما بيكمو wantoota sadii tagartee nama islaamaa dubartis tahee dhiira nama hundarratti dirqamaa baratu qabaa jenne namni. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن جن وسدين سنرى تكخلي درسي جلقبا خيسك قراني جرا. ثم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملني رب بلاشت ننديسني nu uume akkanumatti akka nama gartee uumetuma akkanuma bobba'an hin jenne rabbiin uumee jalaa hafe kajan hin jiru namni tokko tokko uumetuma gadhiise faa jedhan warra yeroo arrabsan rabbiin akkasitti uumee gan nun dhiisne maal nu godhere bal arsala ilaynaa rasuulan jennee kalee dabarsinee jira ergamaa nutti ergee jenne takkaffaa waan kana beeku itti dalagu ergamaa nutti ergee jira jala deemu qabna itti dalagu lammaffarra jirra amma lammaffaan maal jetti anna allaha laa yardaa rabbiin hin jaalatu isa kana malee wanni nuti beekuu qabnu qabxiin lammaffaa anna allahan laa yardaa hin jaalatu an yushraka isatti qindeeffamuu hin jaalatu isa bira waa qabamuu hin jaalatu rabbiin isa qindeeffamuu shariika isatti godhuu isa wajjin nama biraa yookaan muka nama jinnii maleekaa insii namuma kamuu rabbiitti qindeeffamuu rabbiin hin jaalatu maal keessatti ibaadaa isaa keessatti yeroo isa gabbartu yeroo isaaf salaatu yeroo isa kadhattu isa maddii waa qabuu rabbiin hin jaalatu laa yardaa hin jaalatu an yushraka isatti qindeeffamuu isa maddii qabamu macahu isa wajjin qindeeffamuu jechuudha an yushraka qindeeffamuu macahu isa wajjin inni eenyudha allaha wajjin ahadun wanni takka ahadun jechuun waan takka waan takka jechuun wantoota hunda jechuudha dhakaa ta'uu danda'a muka ta'uu danda'a insii jinnii maleekaa ofi namuma hamu waanuma hamu waan takka isa maddii qabamu rabbiin hin jaalatu fi cibaadatihi gabbartii isaa keessatti isa gabbaruu keessatti isaa wajji wal bira qabamuu hin jaalatu rabbiin laa malakun oso laa jechuun hin ta'u jechuudha mamnuu jechuudha hin ta'u jechuudha cibaaratun ammaa mada waan san durarraa bakka bu'a amma kun maali tafsiila jechuudha rabbiin isa maddii qabuu hin jaalatu maalillee yoo ta'e laa malakun osoo maleekallee tahee laa malakun osoo maleekallee muqarrabun ta isa dhiheeffamtu san malaayikaa isa dhiheeffamtu akka jibriil akka miikaa'il akka israafiil jibriil waxii fidaami quraana namaaf buusaa ture osoo isallee tahee rabbiin isa rabbii wajji isa gabbaruu rabbiin hin ayyamu jechuun jaalatu jechuudha abbaa fedhe maan ta'an nabi muhammad illee maan ta'an ilaa rabbiin nama makhluuqa addunyaa tanarratti uumamee dabree fi kana uumamuu fi qaama jirurra illee nama ergamaa nabi muhammad irra namni inni jaalatu hin jiru garuu osoo nabi muhammad illee ta'e jibriil akka malaayikatti ergamaa malaayikati garuu laa malakun muqarrabu osoo malaayikaa isa dhiheeffamullee ta'ee rabbiin isatti qindeeffamuu inuma hin jaalatu walaa nabiyyun mursalu akkasuma osoo nabiyyillee tahee mursaluun ka ergame walaa nabiyyun osoo nabiyyi mursaluun ergamellee tahee ummatatti rabbiin isatti qindeeffamuu hin jaalatu والدليل قوله تعالى رجان جيش ربي ولانيتي مال الرت رجان أك ربين هنجالني ملائكته نمسته إرجمتوتسته نما خمو وانت خمو مخجل أجافي جني في إنسلي تهي ربي نسك إندي فمو جالتو أبرت رجان جيش ربي ولانيتي ربي مالجا وأن المساء
Allahan لا أتشبه خنم إيه ودليل قوله تعالى رجعان جت ربي ولانت وأن المساجد جنلا مساجد جتشو إرجع ما جت الله صلى الله عليه وسلم إيه دتشين هندنو مسجدنا تحت جرتي ناف طاهرة تحت جرتي سنيف خانة جمعة مسجد جتشون إدو إبادة جتشو mana jaarame mana bakka mana jaarame mana masgidee nun san osoo hin ta'in masaajida jechuun bakkuma itti ibaadaa godhan jechuudha. Waan masaajida jee rabbiin masgidowwan hundinuu yookaan ammoo iddoon itti ibaadan godhamtu hundinuu lillaahi tarabbiiti yookaan ammoo waan masaajida jechuun ma'ana muraadiin ibaadan hundinuu jechuudha. Gabbartiin hundinuu lillaahi tanuma rabbiiti. فلا تدعوا hin gabbarina yookaan hin yaammatina tokkuma jechi yaammattennaan gabbartettu gabbarraan yaammat falaa tad'u hin yaammatina yookaan hin gabbarina ma'a Allahi Allaha wajjin hin gabbarina ahadan waan takkallee nam tokkollee hin jenne laasit ahadan waan takkallee waan maqaan waan jaamuu kana waa hunda jechuudha tashtamilu kulla shay وانما تكاو ربي وجين جبرنا دي لما صدفة الثالثة وانتي مسلمة ديرتي دبرتي برجو في اتدلقون دركما تصدفة أن من أطاع الرسول برنمني قالي قد يوخان أجج إساء قد إرقما أن بر من نمني أطاع قالي يوخان أجج قد الرسول إرجما أجج إرجما قد أن من أطاع الرسول نمني أجج إرجما ربي قد ووحد الله أكسمت خربي توكتشومسي مخلوق برا خبا باسي خبا جبري خبا يامتي خبا خدتي اسمه قفا تركتي اسمه قفا انغرغارستي اسمه قفا يامتي رب مخانا توكتشومسي جوان وان سان وانتوت برامد درك أبو باتي لا يجوز له إساف هيمم موالة ما الجسد موالة موالة تجون جال اللي يقول تجون لا يجوز هنا يمم له نما سنيف نما خميف من سند دبا أن من إنجن جت من أطاع الرسول نما يرجما كالي قولي وخانا من أجي يرجما ربي قولي وخانا من أجي يرجما ربي جلديمو ووحد الله خربي توكتشومسو نما سنيف لا يجوز له نما سنيف ينبكوا نما خميف نما ربي توكتشومسو يرجما ربي جلديمو سنيف إن هيمم ينبكوا موالة wanti godhachuun maali jaalalloo godhachuun nama saniif hin baqqa'u man hadda Allah nama rabbi xilaata godhate jaalalloo godhachuun isaaf hin baqqa'u wa rasuulahu akkasuma nama ergamaa rabbi xilaata godhate jaalalloo godhachuun isaaf hin baqqa'u nama kaafiraa wajjin deemuu wajjin jiraachuu wajjin rafuu wajjin dhuguu afaanii fuutee wajjin nyaachuun hin ta'u dhorkaadha jechuudha afaan qofaan itti haasofte walumaan jirrabsiira uumaa miti taphattee qofaltee inuu aga dandeessini jiraami kara diin ayyaamuudhaaf akhlaaqa inni beeku afaan gubbaa kana malee garaa keessa kaachuun hin ta'u jechuudha. Laa yajuuzu lahu nama saniif hin baqqa'u nama ergamaa rabbi tokkichomsee ergamaa rabbi qaalii godheef hin hayyamamu. Muwaalatu jaalachuun hin hayyamamuuf. Nama muslimaatiif jechuudha beekaa dubbiin namni rabbi tokkichomsee ergamaa rabbi jala deemu maali maqaan isaa muslim nama muslimaatiif hin hayyamamu jechuudha. maaltu nayyamamneef muwaalata jaalalloo godhachuutu nama saniif hin nayyamamne man haddallah nama rabbi xilaateffate nama rabbi xilaata godhate nama rabbi arrabsu rabbiin ilmoo qaba kaju rabbiin yesus geetaanoo kaju ilmoo qaba kaju wa rasuulahu akkasumatti ergamaa rabbii ka xilaata godhate ka ergamaa rabbii arrabsu jira namoota akkasiisan jaalachuun hin hayyamamu jechuun nama muslimaatiif yookaan nama ergamaa rabbii qaalii godhee ammoo rabbi tokkichoomseef hin hayyamamu walau kaana aqraba qariibin osoo gartee haadha abbaa sallee ta'e aqraba qariib jechuun beekamaa haadha abbaa jechuudha dhihoo aqraba akkaan qariibin dhihoo jechuun maal jechuudha nama akkaan sidhaatu eenyu namni akkaan sidhaatu haadha abbaa jaarsa jaartii ilmoo ilmaan
Oofi akkasitti abbaa fedhite haati tante yoo gartee ergamaa rabbii tilaate godhatte abbaan kan kee ergamaa rabbii haa arrabsu taate kaafira ta'e jechuudha. Bakka ati nama san jaalachuun sirra hin jiraatu jibbuu qabda yoo dandeetti akka inni qaceelu sababa ta'uu qabda yoo dadhabde immoo waan rabbi si laaffisiin gaa itti qabsaa'u jechuudha. Abbaa Ubeedan abbaa isaa dura dhaabbatee jilseen Abdallaa ibn Eenyu tokkos bar jaartii isaa kan qabne qaqqabatee halkan keessa bar ishii ergamatti himee dadhabee boodarra ofirraa maal godhe shukkaa garaa kaaye yookaan ablee wayi ajjeese dhaqee ajjeese jedhu moos ergaman saniif nama rabbii fi ergamaa rabbii xilaata godhate jaalachuun sirra hin jiraatu jechuudha. Walau kaana osoo ta'elleedha namni sun aqroba qariibin nama akkaan dhihoollee aqraba jechuun akkaan dhihoo qariibin dhiheenyatti nama akkaan si dhihoo osoo haadhaabballee ta'e jechuudha. والدليل قوله تعالى رجان جت ربي أولانت مال الرت نما ربي في إرجما ربي تلاته قدرته جالتشون حرام تورت وخانمو جالتشون في فهيممو أبو رتي رجان جت ربي أولانت يجي مال جربي لا تجد قوما جي إسن إن أجرتن أمتا لا تجد مناسبان حديثة خنا سبب النزول جانيدي wanni inni irratti buufame Abuu Beeydaan abbaa isaa gaafa dura dhaabbatee ummanni hattan ergamaanuu ni loleen jira. Kamitti abbaa kan keenyaaf irraan gorton Abuu Beeydaan dura deemee dadhabe kadhatee dur irraa goree nama biraatii wajjin gaafa lola badriitiin nama biraatii wajjin mubaarazaa nama sadii wajjin walii gabban. Hamza Ali ibn Talib fi Abaa Ubeydaa jarra lammoo Sheebaa fi eenyu nama tokko nama ilmaan hedduu warra firfiraatti waliin dhufe gaafsan. Hattan Abaa Ubeydan irraa goree dadhabe abbaa isaa kan. Kan abbaa kiyyan ajjeesu yoo taatillee nama biraatiin ajjeesisee irraa goree yoo laaltan filima irratti ni jira wanni sun waan akka gartee musalsalaata wanti nuti gaafa ijoollee dur laalle irraa goree dadhabe abbaan barbaadee hoggaan ittiin irraa goree itti deemee itti dhufa.